warreen sagalee haataniif amta jajjaabiruu hin beektan akka faraan kan akka abdeeshaw galatoomaa isin jenna akkamatti sagalee taa'aaf itti fufaa isin jenna. Hayyee ashama harka fuuna kabajamtoota keenya baga gammaddan baga gammanni isin jecha wallahi gammachuu onneerraa nu burquu nurraa ba'aa jira. Shaamar kaayatan nu bee jira warreen sagalee haatanii fi shaamar kaayatan nu baaftan galatooma hedduu galatooma isin jenna. Gammanne gammadaadha. Egaa akkuma beekamu shaamar kaayatan bee jira garuu wanti nama aarsu malee yuutuun isaa deemuuf dhabuudha. Akkuma itti fuftanii shaamar kaayataniif dirmatanii warreen dirmatanii fi maniidhaati baastan itti ammallee akkasumas itti fuftanii akka yuutuun isaa deemuuf taasisuu qabdanii isin jenna. Egaa gammannee jirra maniidhaa si bobosaa akkanumatti immoo yuutuun isaa harkuulleen nuuf beekamsa tokko haa nu boof yuutuun isaa haa nu deebi'u akkanumatti itti fufaadha. Warreen sagalee taa'aa jirtaniif sagalee taa'aaf isin jenna. Shaamar kaayatan akkuma beekamu afaan keenya afaan oromoo warra guddisee keessaa tokko kan yeroo jalqabaatiif yuutuubarootaa fi bakka adda addaatti akka afaan oromoo guddatu taasisa isaa tokko. Egaa gammannee jira gammadaa isin jenna. Warreen sagalee haataniif kan akka abdeeshaw kan akka ijoolleen sagalee haatanii beektan akka faraan akka asumaan galatoomaa isin jenna. Asumaan itti fufaa isin jenna hanga sagalee taataniif kan itti fufaadha. Ammaas akka yuutuun isaa deebi'uuf taasisaa isin jenna. Warreen gama kanatti humna qabdan deeggarsa isin bira barbaanna. Shaamar kaayatan isin biratti rakkatiin ijoolleen diriidhaatis warreen mana isaanii inni jirus akkanumatti itti fuftanii hanga inni yuutuun isaatii fi jireenya isa tasgabbeessuun isin bira jiree isin jenna. Akkanuma gaa gammadaa isin jenna gaa shaamar kaayatan bahuun maniidhaati nu gammachisee jira. Gammanne gammadaa isin jenna gaa asumaan ammallee yuutuun isaa akka deebi'uuf taasisuu qabdanii isin jenna. Yuutuun isaa saawwati qofaatti guyyaa muraasa keessatti argu barbaanna. Dirreewwan ammatti aanu deebi'uu isin jenna. Warreen diraamaa dirreewwan daraartanii jiraatan shaamar kaayatan warreen afaan oromoo keessatti bakka guddaa qabu isin jenna. Shaamar kaayatan akka yuutuun isaa deebi'uuf amma kabootan kabajaa isin gaafanna. Warreen shaamar kaayatan rakkisaa jirtan ammatti akka jalaa dhaabbattan kabajaa isin gaafanna. Warreen dhimma kana ilaalatullee shaamar kaayatan yuutuun isaa akka amma deebi'uuf godhaa isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagalee taa'aa hojjetan itti fufaa isin jenna. Hanganaan qabadhee dhufee gammachuu ibsadhaa isin jenna. Galatoomaa isin jenna. Akkamatti sagalee taa'aaf itti fufaa isin jenna.